to lose. Garaan gubuu malee. Garaan gubuu malee warri wanni kun godhu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu isin ammoo maaf karaa isin gubata waan dandeettan irratti waan godhamuu qabu irratti fokkasfachuu qabdan. We need to create our agenda. Miidiyaan keenya agendaa keenya oo'isuu qaba. Why is it always bara marayyuu agenda manamaa riippoortii goona? You know, but itti gaafatamaa ebalumaan yes, that is a news girl. It should not be agenda keenya ta'uu hin qabu. Agenda keenya ofii kaa'achuu qabna. Because dhaala mammaa qaba. Saree duttumarratti yoo dhakaa ka darbinu taate nuti gargaaruu hin dandeenyu. Saree sigalee kunillee yoo dubbate sunillee yoo dubbate maraafiyyuu yoo ka deebii ilaannu taate yoo maraafiyyuu garaan nu gubatu taate gargaaruu hin dandeenyu. Agenda keenya qabna. Agenda keenya irra focus gochuu qabna. Yes, entertainment idaafi kan kumatti gadu. You need to focus. Kagar maraafiyyuu yoo garaa isin gubatee jedhe maraafiyyuu yoo aartan taate dhugaa keessa aartanii jettan. Kanaaf ganda keenya quba haa qabaannu isin jenne gaafa waan tokko barbaanne gaafa waan tokko godhaa jenne ganda keessanii bahuu qabdan. Laala ayyaalaallattuu hin ta'ina. Sigalee namni tokko ka'ee faana hin ka'ina. Namni tokko taa'eef hin ta'ina. Yoo itti amanin pirinsipilii qabaadha. Yoo itti amantanii jettanii irratti du'a maa kophaa keessan hin duune. Have a principle. Sigalee ayyaalaallattuu gaafa dubbiin oo'ite martinuu gadi baasni galee ilmi namaa kun beektanii gaafa dubbiin oo'ite gariin fakkeessuuf ba'a gariin mul'atuuf bahee jedha gariin sigalee kireeditiitti argachuu ba'a. No akkasii miti qabsoo haqaaf warqaa qabna. Irratti ammoo qabsoo jenereeshinii hedduu nuti dadhabnee jirra akkuma gaaf biraan jedhe yaadatan taate dadhabnee jirra. Amma booda qabsaa'uu hin barbaannu. Amma booda gar tokkotti haa jettuu barbaannu. Amma booda diinni Oromoo akka eenyu ta'e barree jirra. Harki guddaan nafxanyaan keenyumatu nafxanyaa ta'e sun garagalee jira. Amma immoo wanti gaariin Oromoon bahaa fi dhiyaa kaabaa fi kibba bakka marayyuu dammaqee jira. Hanqinni ka jiru xiqqoo nu bira jira. Kanaafiyyuu kanatti fayyadamne wanni isin gorsu ajandaa namaarratti otoo hin ta'in ajandaa keessan irra focus godhaa. Akka communitytti, akka isteetaatitti, akka dhaabaatitti focus akka waldoo amantootaa. Abbootii amantoota Oromoon harki 98 amantaa Musliimaa yookiin amantaa Kiristaanaa keessa jira. Kanaafiyyuu amantaa san keessa warri jirtan yoo paastariin keessan dubbataa hin jiraanne taate yoo sheekni keessan dubbataa hin jiraanne taate harka baasaa gaafadha. Maaliif yeroo Oromoo yeroo ilaaltan amma fakkeenyaaf mootummaan Abiyyi fidee Tigraay irra kaa'ee jira uummata isaatiif dubbatee jira. Maaliif yeroo Oromoo ta'u keenya bara marayyuu waan ajaa'ibsiisu. Akkan dhagahetti fakkeenyaaf Baqqalaan fa'a asiin dura yeroo TPLF jirtu beelarra hunger strike irra turan. Inni godhu yeroo baay'ee si galee garuu mootummaan daddafee kadhateetiin akka jalirraa baatu godhee jira. Maaliif kun itti dhagahamu baale? Because keessa keenya waan beekuuf hangam akka nu tuffatu keenya waan ta'eef nu beeka hangam akka nu tuffatu hunger strike isin mukarratti illee of suuxee homaa hin gootanii kan jedhurraa keessa waan nu beekuuf akkas godhaa jira. Kanaafiyyuu keessa keenya kabachiisuu fi walqabannee yeroo yoomiyyuu alatti ganda keenya naannoo keenya bilisoomsu wannuma jijjiiramni feete ijoolleen Harargee kan lolaa jirtuuf kan du'aa jirtuuf Finfinneetti godaanteetiin lafa Finfinnee fudhatuuf miti. Sigalee ijoolleen teenya ta'an boora jirtu ammoo du'iinsa ijoollee Harargee irratti arguu dadhabdee otoo hin ta'in haala adda addaati. Kanaafiyyuu sodaa dhiisnee ayinnoo mallaqaan akkamitti akka mootummaan bite garuu mootummaan kun mallaqa fe'ataa jira. Mallaqni ittiin deebi'u dhiibbaan itti jabaatee jira. Wanna goonu kana wanna godhaa jirtan kana itti jabeessuu qabdanii jedha. Ka haala biyya warra beelarra jiru sanii hofii guyyaa lamaan booda mee walitti deebinee haasofnaa hiriiraaf illee qophaa'aa akka jirtan nan beekaa jabaadhaa. Kaayyoon dhufa hiriira baanee namni isteeta keessaa hagamtu dhufee isteeta keessan keessaa yoo dhufnee guyyaa kana keessatti maal goona xalaa akkamii ergina kan jedhu kanneen irratti mari'adhaa dhaamsi geessiniif kanumaan gabaabaa to lose garaan gubuu malee. Garaan gubuu malee warri wanni kun godhu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu isin ammoo maaf karaa isin gubata waan dandeettan irratti waan godhamuu qabu irratti fokkasfachuu qabdan. We need to create our agenda. Miidiyaan keenya agendaa keenya oo'isuu qaba. Why is it always bara marayyuu agenda manamaa riippoortii goona? You know, but itti gaafatamaa ebalumaan yes, that is a news girl. It should not be agenda keenya ta'uu hin qabu. Agenda keenya ofii kaa'achuu qabna. Because dhaala mammaa qaba. Saree duttumarratti yoo dhakaa ka darbinu taate nuti gargaaruu hin dandeenyu. Saree sigalee kunillee yoo dubbate sunillee yoo dubbate maraafiyyuu yoo ka deebii ilaannu taate yoo maraafiyyuu garaan nu gubatu taate gargaaruu hin dandeenyu. Agenda keenya qabna.
Agenda keenya irra focus gochuu qabna. Yes, entertainmentiidhaaf kan kumatti gadu you need to focus. Kan gar maraafiyyuu yoo garaa isin gubatee jedhe maraafiyyuu yoo aartan taate dhugaa keessa aartanii jettan. Kanaaf ganda keenya quba haa qabaannu isin jenne gaafa waan tokko barbaanne gaafa waan tokko godhaa jenne ganda keessanii bahuu qabdan. Laala ayyaalaallattuu hin ta'ina. Sigalee namni tokko ka'ee faana hin ka'ina. Namni tokko taa'eef hin ta'ina. Yoo itti amanin pirinsipilii qabaadha. Yoo itti amantanii jettanii irratti du'a maa kophaa keessan hin duune. Have a principle. Sigalee ayyaalaallattuu gaafa dubbiin oo'ite martinuu gadi baasni galee ilmi namaa kun beektanii gaafa dubbiin oo'ite gariin fakkeessuuf ba'a gariin mul'atuuf bahee jedha gariin sigalee kireeditiitti argachuu ba'a. No akkasii miti qabsoo haqaaf harkaa qabna. Sa'irratti ammoo qabsoo jenereeshinii hedduu nuti dadhabnee jirra akkuma gaaf biraan jedhe yaadatan taate dadhabnee jirra. Amma booda qabsaa'uu hin barbaannu. Amma booda gar tokkotti haa jettuu barbaannu. Amma booda diinni Oromoo akka eenyu ta'e barree jirra. Harki guddaan nafxanyaan keenyumatu nafxanyaa ta'e sun garagalee jira. Amma immoo wanti gaariin Oromoon bahaa fi dhiyaa kaabaa fi kibba bakka marayyuu dammaqee jira. Hanqinni ka jiru xiqqoo nu bira jira. Kanaafiyyuu kanatti fayyadamne wanni isin gorsu ajandaan maaratu tun ta'in ajanda keessan irra focus godhaa. Akka communitytti, akka isteetaatitti, akka dhaabaatitti focus akka waldoo amantootaa. Abbootii amantoota Oromoon harki 98 amantaa Musliimaa yookiin amantaa Kiristaanaa keessa jira. Kanaafiyyuu amantaa san keessa warri jirtan yoo paastariin keessan dubbataa hin jiraanne taate yoo sheekni keessan dubbataa hin jiraanne taate harka baasaa gaafadha. Maaliif yeroo Oromoo yeroo ilaaltan amma fakkeenyaaf mootummaan Abiyyi fidee Tigraay irra kaa'ee jira uummata isaatiif dubbatee jira. Maaliif yeroo Oromoo ta'u keenya bara marayyuu waan ajaa'ibsiisu. Akkan dhagahetti fakkeenyaaf Baqqalaan fa'a asiin dura yeroo TPLF jirtu beelarra hunger strike irra turan. Inni godhu yeroo baay'ee si galee garuu mootummaan daddafee kadhateetiin akka jalirraa baatu godhee jira. Maaliif kun itti dhagahamu baale? Because keessa keenya waan beekuuf hangam akka nu tuffatu keenya waan ta'eef nu beeka hangam akka nu tuffatu hunger strike isin mukarratti illee of suuxee homaa hin gootanii kan jedhurraa keessa waan nu beekuuf akkas godhaa jira. Kanaafiyyuu keessa keenya kabachiisuu fi walqabannee yeroo yoomiyyuu alatti ganda keenya naannoo keenya bilisoomsu wannuma jijjiiramni feeteyyuu ijoolleen Harargee kan lolaa jirtuuf kan du'aa jirtuuf Finfinneetti godaanteetiin lafa Finfinnee fudhatuuf miti. Sigalee ijoolleen teenya ta'an boora jirtu ammoo du'iinsa ijoollee Harargee irratti arguu dadhabdee otoo hin ta'in haala adda addaatiin. Kanaafiyyuu sodaa dhiisnee ayinnoo mallaqaan akkamitti akka mootummaan bite garuu mootummaan kun mallaqa fe'ataa jira. Mallaqni ittiin dheebu dhiibbaan itti jabaatee jira. Wanna goonu kana wanna godhaa jirtan kana itti jabeessuu qabdanii jedha. Ka haal biyya warra beelarra jiru sanii hofii guyyaa lamaan booda mee walitti deebinee haasofnaa hiriiraaf illee qophaa'aa akka jirtan nan beekaa jabaadhaa. Kaayyoon dhufa hiriira baanee namni isteeta keessaa hagamtu dhufe isteeta keessan keessaa yoo dhufnee guyyaa kana keessatti maal goona xalaa akkamii ergina kan jedhu kanneen irratti mari'adhaa dhaamsi keessaniif kanumaan gabaabsee jedha.